kabajamtoonni fi hordoftoonni Oromiyaa Education Multimedia nageenya kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti hundi keessan isin haadha qabu isiniin jecha namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatina akkasumas viidiyoo kana akka qunnamtaniin like gochuu hin dagatina akka namoota baay'ee bira nuuf ga'uuf nu gargaarti waan taateef like nuuf godhaa isiniin jenna kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna walitti deebinee jirra isinirraa turuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafachaa amma erga walitti deebinee yoo rabbi nu mijjeeyse waa hedduu waliin dalayne yookaan waa hedduu waliin oofna inni karoora qabna waan ta'eef isinis subscribe nuuf godhaa akkasumas akka namoota baay'ee bira nuuf ga'u laayikiin keessan nu barbaachisa waan ta'eef YouTube keenya irratti viidiyoo keenya yeroo fi qunnamtan laayik godhuudhaan akka irraa fayyadamtan isin gaafachaa kun maatis kutaa 10 unit 1 party 1 amma kitaaba haarawaa jalqabnee jirra jechuudha karaa barumsa keenya haada barruu isiniin jenna viidiyoo kana like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna unit 1 maal jedha relations and functions hariiroowwanii fi amalootan isaanii san khallaalota jechuudha akkuma maatisii beekamu maatisiin gaafii kaalkuleetaraati kanaafuu kaalkuleetara maatisii bara haarawaa kana akkamitti dalagamaa jira wanne kana hun waan isin deemuutti fakkaatu kuni hun akkami table kana yoo kan fudhannu taate input n for example n is 1 as the given example is to n plus 3 yeroo if n takkate maalta 5 taa jechuu 5 asii guutuudha yeroo lama ta'e lama baay'isu lama afur ture da'u 3 7 taa jechuudha akkanatti kan gootamu yeroo 3 ta'e 3 9 sanboodarra meeqaan ifiifuu idaa deemu jira waan ta'eef 5 7 9 jechaa deemu jira 10 takka 13 jechaa deemu qaba jechuudha akkamitti yoo kan jettu taate fakkeenyaaf 5 maddii meeqaa jira 5 n plus 3 jaa waan ta'eef for example n is 5 20 ture 2 times 5 plus 3 equal to 10 plus 3 1 3 taa jechuudha taa akkanaati gaafiin biraa waan jirtuuf jecha gaddeemnee khallaalu ta'a nootii kana hanga kana akka adda baastan isinin gaafadha pattern is regularly in the wardrobe homemade design or in abstract idea such as elements of patterns repeat in predictable manner fi khanafi kha pattern ju khanafi waa'ee patterniti fi kana akka adda baastan nootii akkasitti jilas guutuu barbaachisaa miti isii adda baasaan isiniin jaa kun akkuma beekamu waa'ee evenii fi odd lakkoomsa evenii fi odditi odd akkamittiin beeka evenii akkamittiin beeka integerii akkamittiin beeka kana yoo fudhatte evenii yoo fudhattu taate ati evenii ka gaafachaa jirtu lakkoomsi ati gaafachaa jirtu sun siifi nama akka keetiitiif walqixatti yoonii fi kan ga'u taate evenii janna jechuu evenii janna amma fakkeenyaaf qarshii 100 takka yoo siifi namaafis walqixa qooduu barbaadde 50 qooda kanaafuu 100 kun ammoo maal eveniidha 50 tunis waan ammas deebitee nama akka keetii yookaan nama isinne qoodde saniifis waan qoodamtuuf tunis evenii jaamti sammuudha 25 gaafa dhufte garuu maal jaamti oodii jaamti jechuudha body jamti arithmetic pattern is also is known as algebraic pattern arithmetic pattern maal jechuudhaan beekama algebraic pattern jechuudhaan beekama in arithmetic pattern the sequence is based on the addition or subtraction arithmetic pattern kun maal irratti hundaa addition or subtraction of the terms garee jechuu garee walirraa idahuu yookaan walirraa irrisuu bichaa ilaallata if two or more terms in the sequence gareen yoonii fi lama yookiin lama ol khataatu taatee jira we can use addition yookaan idahuu fayyadamna yookaan irrisuu fayyadamna to find the arithmetic pattern arithmetic pattern biraa yookaan kan inni nu gaafate san barbaaduudhaaf jalqaba immoo lamaa fi lama oltu nu kannama jechuudha maaliif yoo kajannu taate
lakkoomsi yoonii fi fakkeenyaaf lama kannamu taate lakkoomsa kanaa fi lakkoomsi kun meeqaan kana caalee isaan meeqaan ida'u jiranii waan jiru takkaa jira. Distance relationship waan jiru takkaa jira. Isaan lamaan jidduu hanqam takkaa jira waan jiru takkaa jira. Fakkeenyaaf kana yoonii fi fudhanne 2 4 6 8 10 akkana jechaa deema. 4 irraa 2 gaafa hir'iste meeqa ta'a? 8 6 irraa 4 gaafa hir'iste hoo meeqa ta'a? Akkasuma ammas 8 irraa 6 gaafa hir'iste meeqa ta'a? 10 irraa gaafa 8 hir'istes meeqa ta'a? Yeroo sanboota irraa maal goota? Yeroo daash kana fakkeenyaaf si gaafatee ture mire gaafa hir'iste hundi isaa meeqa ta'a? 2 ta'a. Erga 2 ta'ee boodarra fakkeenyaaf maali 10 ture mire erga 10 ture lakkoomsa asitti aanu kan argachuu deemta. Kun lakkoomsa 10 meeqaan idaamaa jiran isaan lama mire 10 ida'uu lamaati. Sanboodarra meeqa ta'a jechuudha? 12 ta'a jechuudha. Yookaan ammas gama biraatiin kan 14 waan ta'eef 14 lakkoomsa irra dabrii yookaan greater than the value of number lakkoomsa barbaadamu sanarra lakkoomsa guddaa waan ta'eef jecha 14 ture waan ta'eef jiddugalli jijjiiramni isaanii adda godhu lama waan ta'eef 14 hir'isuu 2 gaafa jaame meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Akkasuma ammas 14 taanus gaafa daashii kanarratti yeroo gaafate kana iddoo kanas yoo fudhattu taate 14 ture jijjiiramni isaan jidduu jiru adda fageenyi isaanii 2 waan ta'eef ida'uu 2 16 ta'a jechuudha. Kun ida'uu fi hir'isuun dalagamu kun maal jaama jechuudha? Arithmetic pattern jaama jechuudha. Kun akkuma asirratti agartan example silaa osoo dhiisnee bareedaa ture. Innis isiniif jira akkuma asirratti agartanii geometric pattern dha. Geometric pattern is defined as sequence of numbers. Geometric pattern kan ibsamu sequence maalitiin ibsama? Lakkoomsotaatiin ibsama. Arbee maalirratti hundaa? Baay'isuu fi hir'urratti hundaa. Inni maalirratti hundaa jechuudha? Baay'isuu fi hir'urratti hundaa. Kun ammoo maalirratti hundaa? Ida'uu fi hir'isuurratti hundaa jechuudha. Fakkeenya haalaallu 2 4 8 fakkeenyaaf meeqa 4 meeqa 2 waan ta'eef jecha 4 hiruu 2 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Akkasuma ammas tun meeqa 8 keessa dura jiru 4 waan ta'eef hiruu 4 meeqa ta'a? 2 ta'a. Dirqama yeroonii fi hirte akkamittiin adda baasa? Pattern geometric pattern fi arithmetic pattern akkamittiin adda baasa jetteen dararamtu. Yoonii fi irraa kanarraa kan hir'istee fi hundi walirraa hir'iste lakkoomsa wal jala jiru yoo wal qixa kadhuuf taate lakkoomsi sun maal jaama? Arithmetic sequence jaama. Yoo ammoo waliif hirtee wal qixa dhufe geometric sequence dha. 8 afuriif gaafa hirte 2 dhufa. Akkasuma lakkoomsa as jiru kanas gaafa hirte meeqa dhufa? Lakkoomsa bakka daash si gaafate inni daash kana si gaafate daash kana gaafa 8 hirte meeqa dhufa? 2 dhufa. Gaafa meeqa hirte daashii kana daash nu gaafate kana x haa jennuuni. X kana gaafa meeqa hirte? 8 dura tanaaf gaafa hirte wanni nuti argannu jijjiiramni yookaan inni isaan jidduu jiru 2. Kanaafuu bakki kun maali gama biraatiin? Bakki kun maali jechuudhaaf over 1 criss cross gaafa goone maal ta'a? X is equals to 16 fakkeenyaaf x yoo bakka buufannu taate bakki 8 ta'an tun 16 taati jechuudha. Bakki 8 ta'an kun akkasuma 16 taati jechuudha. Erga 16 taate ammoo ammas 16 ta'an kun ammoo maal ta'a? 16 erga 16 ta'e ammas takka dabaluu deema waan ta'eef ammoo wanni kun erga waliif irree isaan jidduu division erga goone booda erga division goote maal gootanii baay'istaa mire erga division goone divisioniin keenya hundi wal qixa meeqa nu dhufe 2 ture mire 16 baay'isuu 2 gaafa wanti goone maal ta'a? 32 qaxitaa dhufa jechuudha. Erga 32 dhufe immoo 32 baay'isuu 2 qixani ta'a 64 waan dhufuuf daash dhumaan kunis ammoo 64 ta'a jechuudha. Exercise baay'inaan osoo exercise irratti ibsa waliif goone natti tola ture. Sila akkas jeetii yaada ture. Mee exercise kana ilaallu exercise 1.1
determine the value of A and B in the following pattern. Pattern armaan gadii kennama armaan gadii kana A fi B barbaadii jira. Jalqabarra A fi B barbaaduudhaaf wantichi kun maali? Wantichi kun arithmeticidha moo geometricidha jechuudha. Arithmeticidha moo geometricidha jechuudhaaf maali? Yoo irratee moo inni yoo waliif hiramee lakkoomsa wal fakkaataa arganna. Fakkeenyaaf 65 fi 60 waliif hiramee akkamitti argatta? Ammas deebii erga isa san goote 60 fi 55 irraa jechuun yoo irratee fi irristee kamtu irra lakkoomsa wal fakkaataa dhufu. Irra osoo hin ta'in dirqama jechuudha. Will be must jechuudha. The value of as the same yoo arithmetic haa ta'u taates yoommoo geometric haa ta'u taates. Sanboota 65 irraa fakkeenyaaf yeroo 60 irrisne meeqa dhufa? 5 dhufa. Akkasuma 60 irraas meeqa irrisna? Gaafa 55 irrisne 5 nu dhufa. 5 jechaa deema. Kanaafuu maal goota? Yoo jalqaba lakkoomsi guddarraa kee karaa xiqqaa deemaa jiraate bakka inni si gaafate san bira yeroo dheeyite maal goota jechuun kasilaa dura jiru kasilaa bachuu waan si gaafate san dura jirurraa -5 goota. A nu gaafate A kana waan ta'eef A dura ka jiru 45 lakkoomsi maal ta'aa jira? Increase to decrease ta'aa jira. Guddarraa karaa xiqqaa deemaa jira. 45 ture jijjiiramaan isaan jidduu jiru 5 ture waan ta'eef 5 wal qixxee ta'a. A meeqa jechuudha? 40 jechuudha. Biinoo meeqa? Biin lakkoomsi A taanu kun erga kun 40 ta'e kanarraa isa amma tokko 5 irriste meeqa? 35 argattaa mire amma 35 kanarraa 35 kanarraa ammas 5 isaan jidduu deemu jirtu tana gooriste B meeqa argatta? 35 irrisuu 5 meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. Gaaffii takka faala. Gaaffii lammaffaan ammoo identify the type of pattern. Ibsa godhi adda baasii waan kana. Patternii yookaan geometric fi arithmetic jennee san keessa inni kun kennamni kun gosa kamii? Gosa arithmeticiti moo geometriciti jennu gaafate. 4 jechaa deemu jira beete. Kanaafuu 8 yoo ka fudhannu taate 8 kaan 4 mire erga 8 jechaa inni akkana deemaa jiraachuu taate 8 iruu 4 meeqa ta'a? 8 iruu 4 8 iruu 4 lamaan gumti 4 ta'a jechuudha. Ammas akkasuma 12 iruu 8 meeqa ta'a? 12 iruu 8 yoo irra meeqa ta'a? 4 3 4 2 duba kanaaf kun wal qixaa duba mee laasee waan kana gamanaan adda baastanii samboota irra wal qixaa miti kuni ammas asitti as deebina gamanaan isin yaada'u 8 irrisuu 4 meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a. Akkasuma 12 irrisuu 8 4 ta'a. Ammas akkasuma 16 irrisuu 12 4 ta'a. Ammas 20 irrisuu 16 4 ta'a. Kanaafuu wanni kun akkanatti walirraa irratee waan dhufeef jecha taayipiin paatarnii gosti taayipiidha. Gosti paatarnii akkanatti ida'amee yookaan irratee dhufu kun maal jedhama? Arithmeetikii jedhama jechuudha. Arithmeetikii jennaan jechuudha. Sadaffaa ilaallu determine the value of A and B the following pattern. Kanneen armaan gadii kana A fi B gatii A fi B barbaadi jaa jalqaba irratti kun meeqa? 15 jechaa deemu jira. Kunis maali? Arithmeetikidha jechuudha. Arithmeetikidha. Lakkoomsi gatii wal fakkaataa tokkoon walirraa irratti yookaan walirraa ida'amee deemaa jiru maal jedhama? Arithmeetikii jedhama. Akkamitti arithmeetikii jedhama yoo jennu taate 22 ture. 22 irraa gaafa irrisuu 15 gaafa goonu meeqa arganna? 7 arganna. Ammas akkasuma 29 irraa gaafa irrisuu 22 gaafa jennu meeqa arganna? 7 arganna. Kanaafuu 7 arganna. Erga akkasitti 7 arganne kun meeqa? 43 ka A dura jiru. A dura jira miire A dura waan jiruuf lakkoomsi kun decrease to increase ta'u jira. Eessarraa deemu jira? Xiqqarraa kara guddaa deemu jira. Ammas meeqaan deemu jira? 7 deemu jira. Erga 7 deemu jiraate
yeroo wanni takka carraan tokko sii kennamee carraa sanirratti akkuma ati dheeytuun jechuu akkuma ati dheeytuun yeroo nama si boodaa dhaquuf sirra sadiin yeroo dabalanii wanti jaan ati hanqa fudhattee fi nama si taanu san hanqa fudhatu ni beekta. Kana jechuun gaafa 43 jehe ida'uu 7ti. San booda maal ta'a 50 ta'a jechuudha. Gatiin eedaa equal to n meeqa ta'a 50 ta'a. B barbaaduudhaafis B'n kana waan ta'eef jecha meeqa 85 nu kanne 85 nu kanne ida'uu 7 waqtan ta'a 90 meeqa 7 jechuun shanarra meeqaan kutte lamaan kutte turte kana walii daa'uu fi hir'isuu kana hin darramina keessaafuu immoo baay'isuu yoo keessatti taate baay'isuu irratti isin garsiisa waqtan ta'a meeqa ta'a 90 meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha. Afuraffaa find the missing value of geometric pattern. Geometric pattern kana barbaadi jaa kun meeqa 48 yeroo meeqaati 96 48 meeqa kun waanidha jechuudha. 48 kunis meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jiddu galli isaan wanni isaan jechuudha walakkaan isa kana walakkaa isaati jechuudha. Wanni kun geometric pattern gaafii kana walakkaa isaati. Jijjiiramni isaan lamaan jidduu jiru jechuudha. Erga akkanatti immoo 24 jee itti aanu nu gaafate 24 kan nuti arganne maali 1/2dha. 24 baay'isuu 1/2dha gaafa jennu tuun kun meeqa tuun kun 2dha waan ta'eef 2dha meeqa 1dha. 24 2dha meeqa 12dha jechuudha. Bakki kun maali 12dha jechuudha. Akkasuma 12 erga ta'e 12 kaanu nu kanneeti kasani taanu nu gaafate ammas 12 kaanu nu kanne fakkeenyaaf 12 kaanu kana jaatan akkamitti argatta 12 hir'isuu meeqa takka irra lamaan arganne nuti takka irra lamaan arganne takka irra lamaa kana gaafa arganne kun meeqa lamaan takka kun lamaan 6 jechuudha. San boodarra maal ta'a 6 ta'a. Ammas 6 kaanu kana kan inni nu gaafate kana kaa'ee jira waan ta'eef 6 baay'isuu takka irra lamaa gaafanii fi goone maal ta'a kun 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu kun 12 kun 6 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf baay'isuu irrattis yookaan dararamtan taate asumaanuu baay'isuu kanas asiin isin garsiisa. Namoonni viidiyoo kanatti dhuftanii viidiyoo kana agartan viidiyoon kun YouTube Oromiyaa Education Multimedia subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guutuun isin eega. Isinis subscribe erga gootan viidiyoon kun akka nama bira dhaqu like godhaa. Akkam viidiyoo biraatiin isiniif dhufus fakkeenyaaf 8 baay'isuu 9 fakkeenyaaf 8 baay'isuu 89 yookaan 89 baay'isuu 7 faa 7 fi 9 meeqa dhufa itti viyaachisuu dhiista. Sanboodara maal goota 7 9 meeqa 9 as jirti 7 as jirti meeqa 10 guutuuf meeqa tafe 7 tana 3 ture kana meeqa tafe 9 takka tafe sanboodara kana lamaan waliin baay'ista meeqa fi khamii fi khamii kana fi kana waliin baay'ista 3 baay'isuu takka meeqa ta'a 3 ta'a. Erga 3 ta'e immoo faallaa kanarra 7 kanarra hir'isuu kana yoo feete immoo 9 kanarra hir'isuu kana maal sii dhufa immoo walqixa dhufa equalii dhufa 7 hir'isuu takka meeqa dhufa 7 hir'isuu takka walqixa ta'a 6 akkasuma 9 hir'isuu 3 walqixa ta'a 6 sanboodara meeqa dhufa 6 dhufa 6 kana haata jechuudha. Akkasumatti ammas 7 gaafa 8 baay'ista kana gaafa keessus kun 63 dhufa ture mire 63 dhufa ture 3 goonee 6 qabna 89 baay'isuu 7 amma baay'isuu baay'isee misin agarsiisu 3 goonee 6 qabna 6 tana qabna 7 fi 8 baay'isuu deemna 7 8 kun 10 guutuuf meeqa tafe 3 tafe kun 2 tafe 2 baay'isuu 3 meeqa ta'a 6 ta'a. Sanboodara ammas 7 hir'isuu 2 yookiin 8 7 hir'isuu 2 yookiin 8 hir'isuu 3 5 ta'a 56 ta'a. 56 irratti 6 gaafa dabalanne maal ta'a 62 ta'a jechuudha. 62 ta'a. 89 baay'isuu 7 jechuun meeqa ta'a 623 ta'a jechuudha. Cheekuu hin dagatinaa. Cartesian coordinate system in 2 dimensions. Wanni kun waan akkamiiti yeroonii fi waan kana jiru
waan akkamiiti waan jiru maatis keessatti gamanuma waan isin dhaamu kana waan akkanaa kana itti akka hin dararre waan takka keessa inni sila wanti godhu qabu akkana kana ture inni akkuma nama example ibsa wanti godhaa ture amma ganaa waan itti deemuuf jecha anis bira dabruun qaba jechuudha. Might then be referred to as the x and the y axis. The choices of letters come from the original convention, which is to use later part of the alphabet to indicate a noun value. Wanna kana graphi kana akkuma agartan wanni guddaan kana keessin fayyadu gaafanii fi gaafa xin positive ta'e y is positive ta'e wanni kun quadrantii jalqabaati yoo quadrantii jalqabaa jeenaa kanne immoo x daatu negative moo y tu negative moo isaan lachuu ammoo negative moo positive dha gaafa ammoo x negative ta'e y positive ta'e ho malta gaafa x negative ta'e y is negative ta'e malta gaafa ammoo x positive ta'e y negative ta'e malta kanjo wa kan ballina waliin laalu ta'a gaafiinis ni jirti waan ta'eef qara gaafii haada barroo isiniin jaa example fakkeenyaaf first quadrant x axis isarratti first quadrantiin kan tokko positive dha kunis positive dha y axis indisi quadrantiin lammaffaa immoo x negative dha y immoo positive dha jechuudha quadrantii sadaffaarratti immoo lachuutu negative quadrantii afuraffaarratti immoo kamtu negative kun positive kun ammoo negative la positive negative negative jarri nama daawwanti ta'a positive x axis gaafa positive x axis gaafate maal ta'u deema positive x axis gaafate maal ta'u deema y axis walio haqun namtaate kun maal ta'u danda'a positives ta'u danda'a kun negatives ta'u danda'a y kun ammoo maal ta'a positive ta'a jechuudha gaafiin lammaffaa kana alaallu no kana yoo ta'u taate first second third fourth yoo ta'u taate -2 x isa -2 asi sambodura komaatuun 2 asi mi asi meeqa faa jechuun lammaffaadha 2,4 asuma jechuun 4 atas waan taateef asuma lammaffaadha kun 0,-3 0,-3 nammoo x 0 ergate y -3 dha je y -3 ne isa arma gadi bakka kanarraa jechuun sardii fi forzii gama jidduu -2,1 x -2 asii mire erga x -2 as taate meeqa taasan boodara as dhufa sorry dhiifama bakka takka waan dogongorii jira 2,4 kan jiru kana x tuun asii 4 ammoo y toora kana san boodara as dhufa kun meeqa jechuudha 2,4 dha jechuudha akkasuma -5, -3 kan jiru kana yoo laalu taate x -5 gaafa jiru as bakkitu -5 yoo taate x tuun -5 kana asiin dhufe ergasii ammas y irrattis -3 y -3 toora kana asii walii dhufe bakkitu nammoo -5, -3 ta'a jechuudha exercise kana hadalaynu plot the points was coordinates are given on the Cartesian coordinate system khanama armangadi kanname khana bifa khana angarsiisi yookaan first quadrant if third quadrant faadhanis adda baasii jaa yoo khadabo adda baasii amma akkasi graafiidhaan coordinate system angarsiisi jaa coordinate system akkanatti isin agarsiisu 2,4 is to
is 4. It is connected to line 2,4. Ammas meeqan hunje 0, -3 0, -3 nasi akkana goone 0, bakka tana akkanatti unne -3 yoo feenennaan sanbooda 0 next in akka 0 ta'e ni beekama. Akkasuma ammas -2,1 -2,1 yeroo jiru asi -2,1 bakka tana jechuudha. Ammas -5, -3 -5, -3 kuma reefu isinitti bakka kana biyyoo kan fudhannu taate -5 akkuma nama isin garsiise sararri erga uno kana ta'e ammas karaa jechuun first quadrant kan akka ta'e ibsaa jiru sanirratti yoo isin gaafatu taate yoo toora kana dhufe firstidha, yoo ammoo as dhufe secondidha, yoo ammoo as dhufe thirdidha, yoo ammoo dhufe fourthidha jechuudha. Asirratti tokkoffaa ture, asirratti lammaffaa ta'a, asirratti sadaffaadha, asirratti afuraffaadha. Ammas asumarratti bifa kana yeroo kana dhufe saayinii fi koosaayinii fi ta'anii seekii kun hundi akkam akka ta'u yeroo itti dhufnetti waliin kan laallu ta'a. Lammaffaa biin akka akkuma takka dalagaan isiniin jaa. Assume the 4 quadrants represent the following 4 regions. Quadrantii takkaan afurii naannoodhaan yoo bakka buusnu naannoo Itoophiyaatti yoo bakka buusnu taate can you identify ibsuun dandeetta in which regions these points lie? Naannoo kamtuu sarara kana keessa dabraa. Fakkeenyaaf kun maal jaa first quadrant kana jaa kana itti dhiisneenti maal goona kana goona 4, -2 x in 4 yoo gote y -2 as dhufa. Erga as dhufe kun 4, -2 ta'a. Ammas b maal jaa -3, -5 x in -5 y immoo -5 x in -3 y -5 in as -3, -5 -3, bakka kana ta'a. Akkasuma 1,2 ammoo as dhufaa jechuu 1,2 ta'a. Erga 1,2 as dhufe dhumara ammas -7,1 toora kana ta'a. Sanbooda kun maali? Kun secondiidha. Secondiin ammoo maali? Amaara. Ammas kun takka lama maali? Firstidha. Firstiin ammoo maali? Addis Ababaadha jechuu. Addis Ababaadha. Amma biyyoo kan fudhannu taates -3, -5 sardi kwartaalidha. Sardi kwartaalii ammoo Oromiyaa. Kana yoo kan fudhannu taate immoo forzi kwartaalidha. Forzi kwartaaliin ammoo maali? Forzi kwartaaliin SN NPR. Basic concepts of relations. Kanas akkuma asitti agartan yoo kana kan daleeyni yookaan ibsa isiniif goonu taate yeroo dhiqishoo waan nu baay'atuuf akkasumas meegaabaayitiinis isinitti waan ulfoof jecha yoo barbaachisaa ta'e nootii qophatti kan isiniif ibsinu ta'a. Amma immoo yeroonis dhiqishoo deemtee jirti waan ta'eef jecha osoon shalagguma isiniin dhooyne jennee shalaggisseenne Malja. Let us contain. Let set A contains tuuta A kana yooni fi elementoota A kana fi elementoota tuuta B kana wal qunnamsiisne jaa'u fedhe. List all order of x, y. Maal goota waaniidhaan kun waan gooteeti. Maali kun 5dha. 5 goota ni cufta ammattuudhaan. Ammas deebitee maal goota meeqa itti aana lama goota ammattuu wante sanbooda 12 mire koomaa 12 gooti ammattuu cufta. Ammas akkasuma deebee 4 ture 4 maal goota asirrattis 7 jira 7 4,7 ammattuu itti cufta. Asirra 6 jira 6 goota. Ammas akkasuma 6 jira 6 erga gootee boodarra
asirrattis meeqaa jira torbeelatti sagaltu jira sagaltu irratti cufta akkasitti bifa maaliitiin bifa x, y jedhamu kan keessutaa jechuudha bifa x, y jedhamu kan keessutaa ammas asuma keessa maal jaa asuma keessa yeroonii fi akkasi keessisan x is greater than y x ka y irra guddate b nammoo the sum of x and y is odd x fi y wal idaatee lakkoomsi sun lakkoomsa lamaaf hin hiramne haa ta'u c nammoo maal jaa y is multiple of x y x hin baay'isii jaa y is multiple of x y in lakkoomsa wayiitu x dhaan baay'atee y dhufee d nammoo maal jaa x is half of y y is equals to jechuun 1/2x jechuun x is half of y fakkeenyaaf half of y yeroo jiru walakkaa yt jechuu barbaadeeti kana jechuun hoggum foormulaa kanaan isinii kaa'u fakkeenyaaf y yoonii fi 50 haa ta'u taate x meeqa jechuudha 25 kanaafuu x walakkaa yt miti kana jechuudha salphaadha wanti definition a relation is a set of ordered pairs it is denoted by r relation mallattoon tuuta relation akka ajjama kan namatti ammas akkasumatti maaliin bakka buutii r bakka buutii jechuudha fakkeenyaaf jaa give a relation r set of all ordered pairs x, y is a real number y is greater than x himar mangaditti jechuudha kana khanni lakkoomsa kana keessa y ka x irra guddaate keessa baasija meeqa kun which of the following disordered pairs belong to this reaction kanneen keessa kamtu jira jaa kan maalte y is greater than x kante y is greater than x y kamiyoo kan jettu taate kan jalqaba ta'anii dhufe kana x nammoo kan jalqaba lamaa tana y is greater than x jalqaba kun y is greater than x kun hin jiru y is greater than x kunis ni jira y is greater than x kunis ni jira kun hin jiru maaliif negatiivni sadii fi poozitiivni takka tuqaa takka dhiqishoo walitti hin dhufu ba x irra guddaadha akkasuma kunis ni jira maaliif negatiivni sadii negatiiv 5 irra guddaa waan ta'eef 7.7 kun y is greater than x nuunjee garuu kun maali y is greater than or equal to x nu yaalaa godha himicha waan ta'eef ida'ama ta'a kunis akkasuma kun ammoo maal jechuudha 2/3 jechuun maal jechuudha 2/3 jechuun 0.5 jechuun 2/3 jechuun 0.5 3/2 jechuun ammoo 1.5 kunis sirriidha jechuun akkasuma kunis sirriidha inni kan nuun jee kana keessaa guurrannee sanboodarra kaa'udha jechuun lammaffaan ammoo maal jaa find the number of c such that fakkeenyaaf maal jaa 4, is relation 4, is relation maal jee c kun maali y dha y is greater than maal jee x dha jeemi y is greater than x dha jee sanaafu y c erga taate c is what c is greater than 4 dha jechuun c afur yoo son ta'in afurii ol lakkoomsa hunda ni hammata asirratti ammas yoo fudhatte c maali c is greater than -4 greater than -4 yeroo jummas -3 -2 -1 jechaa deema malee -5 jechaatii miti kan deemu ammas akkasuma c irratti ammas yoo fudhanne 4, c and c, 4 are both are relations hariiroon isaan lamaa waliin qaban ni jira yoo jennee ilaallu taate fakkeenyaaf 4, 3 yoo c yoo jenne c yeroonii fi ajjanu kannamee buusne maal ta'a c is greater than 4 ta'a amma c is greater than 4 jenne ammas deebine c is less than 4 jechuu hin dandeenyu kanaafuu himichi kun maali himichi kun jechuudha fudhachuu hin dandeenyu lakkoomsa akka barbaannetti jechuu ajajuu san
ayya nu kanname guutuu hin danda'u jechuudha lakkoomsi kuni. akkasuma exercise kana hadalaynu give exercise 1.3 da give a relation set of all ordered pairs x, y of real number where y is less than x, y is less than x, x is greater than y jechuudha. x is greater than y jechuudha. Hima maalii kanne hima kana kanne r yoo fudhanne khamtu khana miti kana dabaasnu ta'a. I fudhanne which one of the following order pairs belong to relation ja 2,1 x 2,1 jechuun x is greater than y inni maal nunji x is greater than y da kunis ni ta'a 2,y x y is less than x, y is less than x. kun hin ta'u kunis hin ta'u dhaamsinee jira. erga san dhaamsinee immoo kun maal ta'a ni ta'a jechuudha. kun maaliif 0.2 waan irra maali guddoodha negatiiva waan qabuuf jechuudha guddoodha. kun akkasuma hin ta'u kun ammoo ni ta'a kunis ni ta'a. warreen itti isin beekun warra maaliti warra y is less than x yookaan x is greater than y kan jedhamun. Find the number of n such that n, 4 yookaan hunjoo taate maal nunje n is je n in x da waan ta'eef x is greater than y. n is jennaan n is greater than 0. kanaafuu inni meeqa takka 2 3 jechaa kan itti fuutaa jechuudha nambariin n da. akkasuma kanas yoo fudhatte 0,n da 0 maali bakka x bakka buuti n nammoo maal bakka bu'a y bakka bu'a. kanaafuu inni akkanum jee y is less than x jeemre 0 is greater than n. kanaafuu inni meeqa negatiiva takka lama takka negatiiva takka negatiiva lama negatiiva 3 jecha kan itti fufutaa jechuudha. example 2 kana alallo let r is be relation the set of all ordered pairs is x, y of natural number where y is multiple of x. x in erga kanname boodarra lakkoomsa x kana lakkoomsa barbaanneen baayisnee y arkannaa ja khamii as keessa ja kana fakkeenyaaf 2 4 ja 2 miri x in erga lamate 2 baayisuu 2 4 ni ta'a. akkamiin asirra wanni isin galuu qabu lakkoomsa san hirtee erga hirtee boodarra x, y da jee y is multiple of x je x kana lakkoomsa fedhu 3 faa ta'u fedhu 4 faa ta'u fedhu 5 faa ta'u hirtee y kana jechuun y si kana hirtee x kana argachuu qabda. kana jechuun 2,4 kan jiru kanarraa amma 4 divided by meeqa yoon godhan kan naanni dhufa kanana meeqa fi horte fakkeenyaaf 2 fi horte meeqa dhufa 2 dhufa. akkasuma x is 2 jechuun ammas akkasuma 2 jalqaba x 2 ture 2 times 2 4 ta'a. kun ammoo hin ta'u maaliif 4 baayisuu meeqa 4 baayisuu 2 yoo godhe meeqa ta'a 8 ta'a ture. kanaafuu hin ta'u kun ammoo maal ta'a 3,9 da 3,9 ka ture kana 3 times 3 gaafa goone maal ta'a 9 ta'a. ammas 9 kun meeqa firamti jalqaba 4 tana 3 tana ni arkanna meeqa firamti 3 bicha divided by 3 gaafa goote 3x ta duraanii 5 ni arkatta jechuudha. ammas 18 if negatiiva 3 18 lakkoomsa kamiin baay'isteeti negatiiva 3 arkatta mee baay'isaa hin arkattu 7 meeqaan baay'iste 7 arkatta takkaan baay'iste erga takkaan baay'iste meeqa ta'a 7 ta'a 7,7 ammoo ni jira. akkasuma 3,12 ni jira. akkamitti ni jira yoo kannaan jettu taate 3 times 3 yoo goone maal ta'a 9 ta'ami amma 3 times 4 gaafa goone maal ta'a 12 ta'a jechuudha. kunis ni jira jechuudha. 6,180 kan jiru kana
6 kana lamaan haa baay'isnu 3 haa baay'isnu 18 ni harkanna. Feenu dhibbaan isaa baay'isnu lakkoomsaan haanuma deemu 18 kana ni harkanna. Ni harkannee 6 baay'isu 3 meeqa harkanna 18 harkanna. Kanaafuu kunis ni ta'a 30. Lakkoomsa inni osoo irra guddaadha akkana ammas ni baay'ata osoo siinjuu lakkoomsa 30 meeqaan baay'isteeti 5 fidda. Wanni kun jalqaba lakkoomsa kamtu irra guddatu qaba kamtu irra xiqqaachuu qaba. Sanbooda erga kun irra guddate immoo kana akkamittiin dhaamsa yaada juusan barbaachisaadha jeetii yaada. Example 3. Example 3. In the set of all order pairs is angle 1, angle 2. If triangle is yooni fi tuutni orderoota hundaa angilii jalqabaatiif angilii lammaffaa jedhamee triangiliin sun eessatti triangilii lammaffaa triangilii tokkoffaadhaan wal fakkaate if second angle is congruent to first angle yoonii fi kan lammaffaadhaa kan tokkoffaatiin wal fakkaate does ordered ayini kan nama maal ta'a pairs is angle 1, angle 1 because of what? Because of angle 1 and angle 2 is what? Angle 1 and angle 2 is congruent yookaan wal fakkaataa jechuudha. Erga wal fakkaate immoo angle 1, angle 2 jechuu sanii yoo dabbaramee as rakkatte tanas waanii godhuu dandeessa. Sababni isaa waan wal fakkaatuuf jechuudha. X, y is component of constitute the order pairs of relationships do not need the numerical in lakkoomsa maal ta'uu jaa Democratic Ethiopia yeroon fi akkanaa kana Affaar region X naannoon Affaar number of representatives lakkoomsa itti gaafatamtoota lakkoomsa bakka bu'ootaa yookiin jechuudhaan kaa'e. Sanbooda yeroon fi bifa maatis deebi'ee yeroo kaa'u maal godhe bifa maatis deebisee yeroo kaa'u Tigreen meeqa Tigreen 38 Amaaraan meeqa 100 fi wayi Oromoon 178 Affaar 8 Beenishaangul 9 jechaati maaliin kaa'e riijiniin maali X dha. Number of representative namoo maal ta'a y ta'a jechuudha. Exercise 1.4 baay'inaan amma nuti exercise mara walii dalagaa jijjiirran fakkaatti ammas exercise kan namatti tolus jechuudha. Example dalagamee kitaaba raswaan jiru jecha exercise nama rakkisaa saniif exercise baay'inaan bal'inaan ammas akkuma isinitti toluu fi isinii galutti wajjii deemnee kan laaluta. X, y is real number such that equation is what? Equation is y is equals to 3x minus 2. Some other 3x minus 2 ergatee boodarra list some order pairs belongs to real number khatee relation jala kan jiru asiin bakka jechuun waa xiqqoon asirra isiin jechaa jira maal jee y equal to 3x minus 2 fakkeenyaaf gaafa minus 1 galchee maal ta'a 3 times minus 1 minus 1 3 times minus 3 ta'a sammooda minus 1 comma minus 4 kana goota. Amma gaafa amma 0 galchitee maal ta'a x kun waan dhaamu minus 2 ta'a 0, minus 2 ta'a. Haya sammooda gaafa amma meeqa galchite siinadu gaafa 25 galchitee maal ta'a gaafa 25 wajjin gaafa 5 ta'e meeqa ta'a 3 baay'isuu 5 goota sammooda hir'isuu 2ti 3 baay'isuu 5 maal ta'a 15 ta'a hir'isuu 2 immoo 13 ta'a jechuudha. Gaafii lammaffaatti yeroo dabarru gaafii lammaffaa maal jetti
Let R is denoted by the set of ordered pairs x, y of real number where y is equals to x cube yoo ta'u taate find a malja find the ordered pairs of belong to R which are the following is first enter bakka x da yookiin x jalqaba waan ta'uuf fakkeenyaaf x, y yeroo kaa'u kan jalqaba irra maali x da waan ta'eef bakka x da kana 0 yoo neetti gaafii kana keessa maal argatta 1 yoo neetti oo maal argatta 2 yoo neetti oo maal argatta waan juusanii yeroon 0 neetti maal argatta 0 argatta yeroo 1 argatte maal argatta 1 argatta yeroo immoo 2 argatte maal argatta 8 argatta jechuudha bifa kanaan deema ammas 8 argatta 1/5 yeroo ni fi goote maal argatta kanju 1/5 yeroo goote maal argatta kanju 1/5 the power of 3 is equals to 1/25 the whole square is equals to 1/125 ita jechuudha bifa kanaan deema b nammo maalja find the ordered pairs belong to R which of the following is second enters reefu maalje first jee ture x, y akkuma reefu sin jenne second maali isa kana second isa kana isa bakka x kana jechuudha gaafii maali y is equals to x cube da waan ta'eef bakka y kana lakkoomsa kana yoo buuste x meeqa argatta fakkeenyaaf meeqa 8 qadnee ture 8 is equals to x cube samboodara maal goota x cube ture x cube is equals to the power of 3 goota sambooda 3 waa wal fakkaatuuf waliin dhaamsitee meeqa argatta jechuudha tu argatta gaafa 8 galche tuun argadha kana keessa jechuudha kana keessa sambooda -1 ka tures gaafa -1 gaafa neete -1 mata -80 gaafa neete ammoo 64 times 8 goote waan argatte san maal goota bira keessa maaliin keessa negatiivaan keessa jechuudha negatiivaan keessa domain and the range of relation any set of ordered pairs is x, y is called relations in x and y the set of first component x, y erga jenne wadarra kan jalqabaa kun maali domain da kun ammoo maali range da jechuu ibsa kanattu kunaan bal'inaan ni gala jeetii yaada fakkeenyaaf activity kana yoo xallaalu taate maalte activity kun 5,3 minus 2 maal jaa kun 5 in domain da 3 ammoo range da minus 2 domain da 4 in ammoo range da minus 2 ammoo domain da 3 ammoo range da kun domain da kun ammoo range da example waan jiruuf gaddeemnet ilaaluu dandeenya akkasumas exercise waan jiruuf achirraa sirriitti isinii gala jeetii yaada determine the domain and the range of the relation with ordered pairs -2 jami domain jennetuma amma -2 domain da mali -2 -1 0 -1 0 0 4 0 4 2 4 4 2 3 5 3 koma gore maali kun domain da range nammo asuma keessa maali 1 da khana ammoo 0 khana da 0 imbarrao khana ammoo 2 khana ammoo 5 da jechuu bifa kanaani kan dalagamu jechuudha without some ordered pairs that belong example tungumu waan dalagan gabaate halalu which contains the set of ordered pairs x, y is equals to x x and y are numbers of integers x if y yoon if integer jechuun kan karaa negatiivaatis ta'e karaa positiivaatis deemuu danda'u jechuudha negative 2 fedhu haa ta'u fedhu 2 haa ta'uu danda'u jechuudha gaafii tamnu kanne inni gaafii nu kanne maali y is equals to 2x da gaafa as keessatti bakka x da kan 2 gaafa neete y meeqa argatta jechuudha 4 argatta
as keessa doomeeniin isaa maali? As keessatti doomeeniin isaa -2 ati neetti harkatte sanii fi 4 ati harkatte tun ammoo reenjii isaatii jechuudha. Exercise 1.5 yaalaallu. Write some order pairs to belongs to the following relation address and find the sum domain and muraasa isaanii keessaa doomeenii fi reenjii isaa baasija. Doomeenii fi reenjii isaa yeroo baasnu kan aadaa kana yoo fudhate y is equals to 3x y is equals to 3x. Doomeenii isaa as keessatti all numberidha. Reenjiin isaa akkasuma ta'ee garuu gaafa fakkeenyaaf x kana negatiiva 3 galchine y meeqa arganna? Gaafa negatiiva 3 galchine meeqa ta'a? Negatiiva 9 ta'a jechuudha. Gaafa -2 galchite maal ta'a? -2 gaafa galchite -6 ta'a. Akkanatti kun kaasiin galchite kun doomeeniidha. Kun ammoo maali? Reenjiidha harkattu kun. Gaafuma tana taate bidis y equals to -2x ija. Fakkeenyaaf x takka gaafa harkatte y maal ta'a? -2 ta'a. Kun ammoo akkanatti yeroo wal jijjiirame kan jalqabaa kun ammoo maali? Doomeeniidha. Kun ammoo maali? Reenjiidha jechuudha. Gaafii lammaffatti yeroo dabalu determine the domain and the range of each of the following is. Doomeeniin negatiiva takka 0 2 3 4. Reenjiin ammoo 4 2 3 yeroo lama ammas hin barraa'u 7 ammas 7 tana. Kun maali? Reenjiidha. Kan amma maqaa ishee beekun. Gaafii sadaffaa. Let address be relation of the set of ordered pairs is x, y. The real numbers of such sums was square is 1. X, y, x fi y hiikanne isaan kana keessa kamtu x plus 1 yoo feene erga x plus 1 isa walitti idaane plus y isa walitti idaane square goone maal arganna jee 1 argannaa jaa. Kam kanne 1,1 0,1 kanne jira. Jalqaba kana ni arganna. Akkasuma kanas ni arganna. Akkasitti bakka itti neetee maal goota? Fakkeenyaaf bakka tana yoo fudhatte radical 2 over 2 minus of radical 2 over 2 ture inni tire erga kana ture boodarra waan kana walitti daatee yoo fedhu 0 dhufes agarruu mul'achuu qaba jechuudha. San boodarra maal ta'e waanii ta'uu qaba jechuudha. Ni kanneen keessa amma qabaa osoo hin ta'in ni jira kan jiru. Find the domain and the range. Kun domainidha takka. Zeroon tunis domainidha. Zeroon tun yeroo lama barreeffamtu garuu tun kunis domainidha. Radical 2 over 2 is domainidha. Minus radical 2 over 2 is domainidha. Minus 3 over 2 is domainidha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia barumsa kana fakkaatuu fi kan kana caalus argachuudhaaf YouTube keenya please isin kadhanna subscribe godhaa. Isinis yoo diqqaate subscribe fi like keessaniin akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafanna. Kutaa lammaffaa yookaan part 2 grade 10 unit 1 part 2 dhaan hanga deebinee wal agarruutti graphs of relations irraa kan jalqabnu ta'a part 2. Isinis video kana akka isinitti tolu abdii qabna. Videoon kun yoo isinitti tolu taate like nu godhaa. Akkasumas hiriyoottan keessaniif share nu godhaa. Isin jenna nagaatti nuuf tura.